Jaalatamtoota eebbisaa teek akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti har'a akkataatti emailii yookiin gmailii banannu isin barsiisa jalqaba irratti warrooti chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa jenna gara barnoota keenyaatti gaafa deebinu emailii yookiin gmailii tokko banachuudhaaf lakkoofsa bilbilaa nu barbaachisa yookiin sim kaardii jechuudha. Jalqaba irratti settingii bilbila keenya irraa Samsung yooti settingii keessa account and backup yookiin backup and account jedhee isin fiduu danda'a isa cuqaasnaa jechuudha. Sanii booda manage account jedhutti buuna. Sanii booda add account goona. Add account erga goone booda Google jedhutti buuna. Create account iddoo jedhutti goone erga create account kana itti buune booda for myself jedhu jalqabaatti buuna. Sanii booda maqaa keessan jalqabaa gashitu jechuudha. Fakkeenyaaf eebbisaa jedhee yoo gashe eebbisaa jedhee guutaa. Sanii booda tech sanii booda next goona. Next asirratti akka argaa jirtan gara gadiitti next goona itti goona. Erga maqaa keessanii maqaa abbaa keessanii username iddoo jedhutti maqaa abbaa keessanii guutu. Sanii booda next goona. Itti fufee kan jiru bara dhaloota iddoo jedhudha. Guyyaa kan barbaadan gashuu dandeessu akka barbaadanitti. Kana gaafa gashitan yookiin guutan akka kan warra alaatti ta'uu qaba. Kuma lamaan guutaa. Si gender yookiin cornea ni filattu. Dubaraa yoo ta'e female dhiiraa fi male goone next goona. Sanii booda akkuma argitan nu filachiisa jechuudha. Emailiin keessanii gaafa banatan bifa kamiin akkasiniif ta'u teek eebbisaa yookiin eebbisaa teekii lammaffaa irratti argan eebbisaa teekiidhaan akka ta'u sababan barbaaduu fi isan filadhaa. Sanii booda next jedhaa jechuudha. Inni taansuun lammaffaa password filachuu ta'a. Password feetan password jabaadhatanii gidduutti lakkoofsas barreeffamas itti gashitanii mallattoo maslaalii faa gidduutti gootanii gashuu qabdu. Fakkeenyaaf ani barreeffamas itti nan gashaa. Lakkoofsas dheeraa ta'uu qaba passwordiin keessanii. Next erga jettanii booda lakkoofsa bilbilaa gashitu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa 9 jettanii gashitu. Sanii booda erga lakkoofsa bilbilaa gashitanii booda next gootu. Next erga gootanii akka istiin isiniif dhufa. Ammas itti dabaltanii next gootu. Sanii booda keestiin privacy terms Google jedhee isin dhufa. Olumaa harkistu hamma dhumaatti dhumarratti I agree kan jedhu jira. I agree gootu. I agree isa jedhu ni cuqaastu jechuudha.
akkuma argaa jirtan bannee xumurree jirra. Gmailin keenya kunuutti yookiin emailiin eebbisaatech lakkoo kana hundura kan baname sababa turee fi eebbisaatech kan jedhutti ni cuqaasnaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan banamee jira. Sign account Google-itti dabalamee jira jechuudha. Kanaanis fayyadamuu dandeenya. Keessin nuuf banaa jira. Yoo emailii kan biraa qabaatanis lakkoofsa bilbilaa tokkoonis banachuu ni dandeessu. Akkuma argaa jirtan eebbisaatech jedhee banamee jira. Akkasitiin emailii banachuu dandeessu. Video ittaansu immoo akkamittiin chaanaalii YouTube banachuu akka dandeenyu isiniif hojjedha. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan kun nuuf banamu yookiin video akkan hojjedhu kan yoo barbaadan commentii irratti nuuf barreessaa. Telegramii fi Facebook irras page keenya like fi follow subscribe gochuun jajjabeessaa jenna. Hanga video biraan walitti wal agarrutti bye bye. Thank you.